waa'ee gootota Oromoo maal yaadatta yookaan maal beektaa? Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota fi hordoftoota chaanaala Meettaa Tubee nagaan jaalalli bakka jirtanitti isin faana hajiraatu isiniin jecha namoonni maatii keenyaaf haaraa taatan hanaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jecha egaa namoonni yaada qabdannuu qoodaa laayikii sheer gootanii nu jajjabeessaa jirtan galanni keessan guddaa guddaadha isiniin jecha har'a mata duree gaafiif deebii qabannee isinii dhufne. Gaafiif deebii kana namni irratti hirmaatee deebii isaa deebise badhaasa qaba. Gaafiin kun gaafii sadiidha. Gaafii sadan kana wal duraa duuban deebistu. Tokkoffaan gootichi afaan Oromoo afaan barnootaa haa ta'u jedhee falmee eenyudha? Lammaffaa gootichi afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jedhee falmee eenyudha? Sadaffaa gootichi lafa dhaabbatee samaayii keessatti yookaan samii keessatti xiyyaara rukutee lafaan dha'ee eenyudha? Gaafii kana sadanuu abbaa isaa maqaa isaanii tartiiban gaafii tokkoffaan kana gaafii lammaffaan kana sadaffaan kana jettanii tartiiban keessanii nuuf deebistu jechuudha. Namni deebii kana deebise badhaasa qaba. Akkasuma hiriyoota keessanis laayikii sheer gochuudhaan irratti akka affeeraman taasisaa. Egaa waliin taanee afaan keenyaa guddifnu akkasuma gootota keenyas hojii isaaniitiin yaadachuu qabna. Isinis gootota hojii isaaniitiin beektan nu qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Walaa barsiifnu walirraa barannu deebii isaa nuuf qoodaa.